Egaa jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaala isa jedhamu guyyoota hundayyuu biyyoota 20 qabadheen dhufa. Har'arree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii yookaan koomershaal baankii isa jedhamurree biyyoota 7 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Gabaabumatti biyyoota qabadee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Ooman riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarketiin biyyoota 20 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadheen dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itobilaakmaarketiin illee akkasuma karaa baankiitiin illee dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin naannoo ji'a lamaati jechaadha. Birrii 124 kan ture irra amma birrii 100 fi birrii 28 galee jira jechuudha. Baay'ee dabalee jira jechuudha. Naannoo birrii 4 dabalee jechuudha. Doolaariin Ameerikaa bichaanuu jechaadha. Salphumatti karaa baankiitiin illee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha har'a. Guyyaa har'aa kana jechaadha. Karaa itobilaakmaarketiin illee dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechaadha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 87 akkasumas karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 28 jechaadha. Dhugaa baay'ee dabalee jechuudha. Saboonarra birrii 4 dabalee jira tokkochumaan karaa baankiitiin jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 93 jechaadha karaa itobilaakmaarketiin. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 91 fi saantiba 58 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 54 kan itti aanu Duubaay dirhamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 98 jechuudha. Dhugaa dabalee jira jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin illee kana fakkaata jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Duubaa dirhamiin tokko birrii 34 fi saantiba 85 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 09 jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin Saawud Arabiyaa riyaalli tokko birrii 34 fi saantiba 13 jechaadha. Asillee dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin birrii Saawudillee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechaadha. Kan itti aanu Ooman riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 10 fi saantiba 06 kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 15 fi saantiba 05 jechaadha. Dhugaa baay'ee dabalaa jira jechuudha. Guyyaarra baay'ee dabalee jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birriin Kuweet tokko dinaarri Kuweet tokko birrii 400 fi birrii 10 fi saantiba 19 jechaadha. Kan itti aanu Bahareen dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiba 75 jechaadha. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 66 kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaanii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 97
Swiss Franc tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 20. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 75 jechuudha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 70 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha karaa baankiitiin akkuma jedhe. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 44 jechuudha. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 45 fi saantiba 45 jechaadha. Kan itti aanu kiroonnaadha. Kiroonnaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 56. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 16. Yemen riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el sheekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 74. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun gabaabumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigid baankii yookaan Koomershaal baankiitiin immoo biyyoonni 7 guyyaa har'aa kana fakkaatu jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma jedhe biyyoonni karaa baankiitiin illee ta'e karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru yookaan qaala'anii jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee guyyaa har'aa. Kan biraamoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan fakkeenyaa fi birriin biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Keessattuu warroonni madaabii jirtan diinaara miti kan fudhatanii doolaarii fudhattu jechaadha. Akkasumas immoo Beerut yookaan Libneen jechaadha. Beerut yookaan Libneen birriin biyya sanii jechaadha. Paawundii jedhama. Birriin Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo baay'ee xinnoodha. Baay'ee birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birrii tokko biyya sanaa jechuudha. Akka birrii Paakistaan, akka birrii Yemen, birriin biyya sanii fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 55 jechuudha. Birrii Itoophiyaa gahuudhaaf saantiba 45 irra ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan akkuma jedhe saantiba 55 ta'eefu sila ta'eefu saantiba 45 irra ta'a jechuudha. Birrii Itoophiyaa birrii tokko guutuudhaaf akkasuma jechuudha. Birriin Beerut irree yookaan Libneen paawundiin biyya sanii baay'ee xinnoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechaadha. Salphumatti jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii doolaroota keessaa doolaarii Ameerikaa fudhattu jechuudha. Doolaariin baay'ee jira. Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ameerikaa doolaarii irree jedheen jira jechuudha. Maqaan biyya isaanii birriin biyya maqaan doolaariidha waamamu baay'eetu jira waan ta'eef isa keessatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechaadha. Fakkeenya guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin yoo ergatan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessatti warroonni mana madaabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 87 irra eeggattu yookaan assaabattu malee birrii biyya sanaa ittiin inni irra eeggattanii jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara, warroonni immoo Libnee yookaan Beerut jirtanii paawundii miti jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii daldala Itoophiyaatiin yoo ergattan immoo jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 00 kun salphumatti birrii 100 fi birrii 28 herreeggattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe bakka salphumatti isin warroonni Joordaan jirtan doolaariidhuma jechuudha. Doolaariidhaan herreeggattu akkasumas Beerut irree doolaariidha jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha viidiyoo. Kanaafuu salphumatti warroonni Joordaan jirtan diinaara miti, warroonni immoo Beerutii yookaan Libneen jirtanii paawundii miti jechaadha. Egaa viidiyoon karraa immoo kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.